Leenis haa ta'u booleenii filatamanii jiru. Uummatni nu filate jedhanii filannoo geggeessanii filannoo yeroo isaa eeganii filannoo geggeessanii waan dhufaniif legitimeetidha. Yoo xinnaate uummanni Tigraay ana bakka bu'an hin jenne. Uummanni Tigraay anaa fi bakka buutota kootii miti hin jenne. Kan kana jechuu qabus kan ofirraa kaasuu qabus kana. Inumaayyuu Abiyyi kana kan hin guutini. Abiyyi uummanni Tigraayis filatee uummanni Tigraay filatee achiin booda uummanni Tigraay gahee keessaa qabaatee mootii Tigraay ta'ee mootii biyyattii akkuma ta'etti mootiin biyyattii karaa biraatiin mootii Tigraayis ta'ee Tigraay keessatti iyyuu rakkoo jiru sanaaf furuudhaa fi mirga qaba. Amma garuu uummanni Tigraay waanuma hundaan bakka keessaa bahee exclude ta'etti Abiyyi iddoo sana dhaqee kana gochuuf moraalis hin qabu, legitimacyis hin qabu jedhu. Legitimate miti. Seeraan ala kan inni dhufe. Hunda caala seeraan alummaa kana kan inni immoo fide hunda caala kan inni rakkoo kana keessa gale warra seeraan filatame san seeraan in quotation seeraan filatame sana aangorraa ari'uu waraana itti banuu fi aangorraa isaan ari'uun kuni namoota wajjin dubbatu liidarii wajjin dubbatullee dhabe. Liidariin naannoo tokkoo kan yookiin gaggeessaan uummata tokkoo namni tokko iddoo biraatii muudee dhaqii bulchi jedhee indaraasee kan kaawwatu kana otoo hin ta'in uummanni kan itti amanedha. Namni amma Tigraay deemee bulchu hin jiru. Namni Tigraay bulchuudha ergames lubbuu isaa irratti murteessee deema. Iddoo taa'us iddoodhuma taa'ee iddoodhuma laalee kana hojjetu hin jiru jedha. Kanaan egaa kan dubbachaa jiranii ifama yeroo tokko. Ifama chargii fixeeti. So kanaafi jedhu warri dhimma kana sirriitti qoratanii warra kana maqaleedha baasee isaan gaaratti galanii goreellaa faayitingii kana akka isaan jalqaban gochuun kuni qaama wajjiniin dubbatuu fi qaama uummata sana bakka bu'ee tarii jaalala uummataas yoo qabaatan yookiin deeggarsa uummataa qabaachuu baatanii inni gaafii tokkodha. Yoo xinnaate garuu akka addunyaanis beeke addunyaanis araaramaa jedhee addunyaan wajjin dubbadha hoo jedhuuni warra wajjin dubbate kana beekamtummaa kenneeti. Warri wajjin dubbachuu qabu suni warra wajjin dubbatamuudha. Warra wajjin dubbatamu kana wajjiniini dubbadha jedhee international community karaa kennuun karaa saaquun kuni isaanii fi waan gaariidha jedhu. Hunduma caala immoo namoonni kuni wanti kaasanii duraan dursee waraanichi mataa isaan jalqabuun qabu. Waraanichi jalqabuun isaa uummata garaa hammeesseera. Uummata Tigraay maal jenneetti lammii keenya kottaan wajjin jiraadha jennaani. Hunduma caala dubbii immoo kan balleesse milishaa Amaaraati. Milishaan Amaaraa dhimma kana keessa dhimmi kuni dhimma yoo ta'e dhimma federaalaaf dhimma naannoo ta'uu qabu naannoo fi naannootti ta'uun naannoo fi federaala ta'uun lammaffaa diina akka diinatti ilaalu isaanii Eritiriyaa fi warra biyyoota biraa daboo waammatee naannoo tokkorratti bobbaasuun kuni akka biyya ganuu fi isin anaaf hin barbaachistanii. Diina keessanillee isinitti waamen wajjiniin isin rukutaa jechuuti. Kanaafiyyuu uummanni Tigraay kanarraa kan ka'e baay'ee mufattee jira, mufachiises jira. Kanaafi uummanni Tigraay akka fottoquu fi akka biyya ofii hundeeffatuyyuu karaa saaqe warri jedhan jiru. Kanaafi jedhu namoonni kuni Abiy amma waraana dhaabeen kuni implicationin isaa tokko waraanichi erga dhaabamee kana booda international communityin waan tokko raawwateedha. Waraanichi geggeeffame
ummata international community biratti lammaffaa fudhatama dhabaa egaa kanaan isaanii Abiyyi waraana dhaabeera nun cinqabnu jedheeti garuu waraanichi waan itti fufuu fi sana booda caalaa ummata addunyaa biratti baay'ee fudhatamaa fi gara tarkaanfitti iyyuu akka isaan deeman karaa saaqaa kan warri jedhan jiru. Kanuma wajjiniin egaa isaanis gureellaa faayitingitti deemu. Yoo Abiyyi loltuusaa baasuu hin danda'u amma loltuun kuni mo'anne haa jedhanii malee akka seera eegsisuu jedhan sanii hojii seera eegsisuu Tigraay yookiin bulchitoota Tigraay Muluu Naggaatti Dr. Muluu Naggaatti kennanii achiin booda poolisii Tigraay deebisiitoo ijaari egaa naannoo kee ofiin bulchii biltsiginnaa Tigraay hundeessi achiin booda naannootti yookiin zoonitti gandatti akkuma jiranitti hin hojjetu sun that doesn't work waraanichi reefu jalqabaa jedhama akka warri kun jedhanitti iyyuu kanaafi rakkoo guddaa rakkoo keessaa hin baane keessa kan galleedha kan jedhamu deebii amma rakkoo biraa kan dhufuu malummoo kan akka isaan jedhanitti waraanichi iyyuu naannoo sana hin deemu waraanni hamaatu ganaa fuulduratti deemuudhaaf jira warra haa qabaman yakkamtoota jedhaman sana qabuun hiikaa miti ummata hedduutu kana keessa jira kan kanatti amanu kanaafiyyuu waan dhaabatee miti lammaffaa dhimmi lafichaa baay'ee ka'aa jira dhugaa dubbachuudhaaf kun baay'ee kan nama qaanessuudha haalli isaan keessattuu namoonni gurguddoodha namoonni biyya geggeessa jedhanii amma fakkeenyaaf Gadduu Andargaachoo hanga yeroo dhiyootti nama ministeera ta'eedha ammas deebi'ee nama muummee ministeeraa gorsa jedhamuudha namni kun akka federaalatti akka waliigalaatti yaada gaafa jedhamu jalqaba wanti inni barreessee egaa gooti wareegama goonni milishoonni fi poolisiin naannoo Amaaraa kaffaltaniini wanti kun argamee jedheeti jalatti milishoota Amaaraa fi Affaarii fi kan kana fakkaataniidha fakkaattota warri kun even military biyyattiiti beekamtummaan kennine raayyaa ittisa biyyaati beekamtummaan kennine raayyaa ittisa biyyaatu kana raawwate hin jenne kuni nama guddaa akkasii kanarraa dhufuun isaa maal argisiisa rakkoo maal qaba kuni maal ergaan isaa maali jennee yoo xiinxallee jennee wanti kuni wanti ifatti nutti mul'isu rakkoon waraana kanaa rakkoo nan tuqamee miti rakkoo kabajaa miti rakkoo raayyaan ittisa biyyaa kaaba jiru halkan otoo ribarra jiru rafaa jiru wayyaaniin duuban itti marsitee rukuttee kun immoo kabaja dhabsiisudha kanaa wayyaanii kabaja dhabsiista that's not the problem rakkoon duuba jiru inni guddaan tokko rakkoo saayikooloojiiti rakkoo saayikooloojii kanaa salphumatti keessaan baanu rakkoon saayikooloojii kun tokko warra Amaaraa bira jira tokko Abiyyi bira jira mataa isaatiin inni rakkoon kun maal inni frustrationii sodaadha Abiyyi duraan dursee amantaa yookiin pseudo or Ethiopian philosophy or outlook jedhamu qaba sanaani amma biltsiginnaa kan jechuu jalqabe yeroo tokko biltsiginnaadhuma kanaayyuu jalqaba bara kanarratti wada biltsiginnaa maxxaquu jechuun egaa dhuka'uu jechuudha baay'ee utaalanii deemuu jechuudha which is impossible egaa akka isaatti fi akka fakkaattota isaatti biyyattiin yeroo tokkoon utaaltee sana keessa galti waa guddina sana keessa galti warri Amaaras iliitiin Amaaraa muraasni kanatti amanan jiru yeroo tokkotti nuti kan waan qabnu kana fayyadamnee maal jennee yeroo tokkoon jijjiiramnee hundi keenyayyuu badhaadhina sana keessa galla jedhanii warri yaadan jiru which is impossible graduallyidha jijjiiramni kuni graduallyidha keessattuyyuu infrastructure irratti invest godhanii sanaan booda
yoo investmentii biyya alaati harkisaa kan biyya keessaa jajjabeessaa ekspoortii jajjabe akkasitti poolisii gaarii imaammata gaarii baasanii ummata hirmaachisanii jijjiirama barbaadamu sana peesisaa eeganii guddatu. Chaayinaan akkasitti guddatte malee lafaa kaatee yeroo tokkotti utaaltee miti. Guddinni Chaayinaa baay'ee nama ajaa'ibsiisas ta'u inni guddaan infraastrakcharii irratti focus gootee lammaffaa export irratti focus gootee modification technology modify gochuutti kaatee booddarraa kan ofiillee invent gochuutti kaatee jechuudha. Egaa kana otoo ta'uu qabu Abiyyi hawwiidhumaanii hin balatsagna yeroo tokkotti utaallee gallaa jedhee achiin booda suni ta'uu dide. Wanti baay'een jijjiiramni hin jiru. Siidaa ijaaree Xoxxoorratti mana wayii ijaaree paarkii ijaaree maal jedhee paarkii kana ijaaruun koo badhaadhina koo argisiisa jedhee uummanni hiyyummaa keessa jira. Frustrationiin suni dhaqee maal uume? Bileemii uume. Bileemitti ka'e. Warri Amaaras bileemiidhaan ka'an. Warri Amaara hundumaa rakkoo uumame hundumaaf rakkoo tokkoon uumamee fi abaa'oo shanee wayyaanee kanumatti bileem gochuu jalqaban. Ofii isaaniitiifis rakkoo garaagaraa uumanii kanumatti bileem gochuu jalqabanii bileemii sanaan waraanatti galee jechuudha. Haala kanaan isaan kan haaloo bahuudhaaf waraana haaloo bahuuti waraanni kun waraana biraa otoo hin ta'in waraana haaloo bahuuti. Waggaa 27 aangoo nu dhabsiistanii aangorraa nu buustanii nu salphistanii akka nuti biyyattii kana akka barbaanne ergannee qabeenya akka dur godhan sana iliitiin Amaaraa exploit godhee hunduma diinagdee qabatee waan hunda qabatee saamee jiraatu sana nu dhabsiistanii ofii keessanii saamtaniidha in short. Isaanis warri wayyaanis saamaa turanii ifa suni saamaa turanii karaa nagaatiin hojjetamaan turre yeroo kamiyyuu biyyattii sana keessatti karaa nagaatiin walqixxummaadhaan hojjechaan turre otoo walqixxummaan jiraatee uummanni Oromoo parsantii 40 magaala keessattis parsantii 4 otoo hin ta'in parsantii 40 ta'uu qabaa ture sun hin ta'in hafee jiraataa magaalatti yoo walitti qabnee jechuudha. Kanaafi isaan sadaatu fedhii jara lamaanii kanatu anatu saamaa walitti bu'anii waggaa 27 nu dhabsiistanii jedhanii ammas yoo laalanuu Oromoon dura dhaabachaa akka Amaarri fedhe sanitti hin deemne kanaaf Amaarri jalqabaa Oromootti kaaniyyuu Abiyyitti kaanii waliin ta'anii hanga fottoquullee hin deemna yookiin dhaaba yookiin loltuu adda raayyaa bilisa baasaa Amaaraa hundeessina jedhanii tureyyuu waraana bilisa baasaa Amaaraa jedhanii haga ammaa Amaarri adda bilisa baasaa Amaaraa hin qabu waan hin qabneef immoo waan hin hacuucamnee fi waan biraa miti. Warri kun hundumtuu Oromoon, Tigreen, Sidaaman hundumti adda bilisa baasaa gaafa qabaatanii Amaarri hin qabu. Maaliif bilisa bahuun isaan barbaachisu isa. Amma garuu hacuucamne jedhanii waan yaadaniif akkas yaadanii xinnoo yayyaalanii ta'uu dinnaan karaan ittiin argachuu dandeenyu Abiyyi amansiisannee Abiyyi yoo qabanne qofaadha jedhaniiti. Gara Abiyyitti maxxananii Abiyyi irratti rarra'uu jalqaban amma Abiyyi irratti rarra'uu jalqabanii Abiyyi irratti isaan rarra'an kuni hamma tokko nu deemsisa jedhaniiti isarratti egaa yookiin baatanii yookiin inni baatee hanga tokko deemuu wajjiniin barbaadu garuu it doesn't help baay'een deemsisu amma dhumarraa kanaafi kan akka hin deemamne nu godhe yaadni keessattuyyuu Amaarri hacuucaa ture uummanni kun hacuucamaa ture sirna nafxanyaatu ture sabaaf sablammii mirga ofii barbaadu ofiin of bulchuu qabu afaan ofiitiin aadaa ofiitiin barachuu qabu ilaalcha akkasii kuni akka laafu akkasitti yaadamne jedhaniiti kanaammoo barattootatu fidee akka Abiyyis jedhu hayyoonni Amaaras akka jedhanii dhaqanii barattoonni spoil godhanii yookiin
summii sana facaasanii jedhu summii barattoonni facaasanidha. Abiyyi yeroo dubbatee hunda caalaa warra Maqalee jiru caalaa naareetiivii santu na yaachisaa kan jedhe isa sana. Amma sana booda naareetiivii kana yaada kana piraaktikal kan godhan hojiirra kan oolchan warra Tigraay lammaffaan ABO'dha waan ta'eef isaan lamaan kanatti duuluu qabnaa jedhaniiti duula kana jalqabanii jechuudha. Kanaafi duulli kun walumaa galatti jara kana warra ijaan argan warra wanta kana fidan kana yakka hojjetan jedhanii yoo ta'an ta'in yakki isaan hojjetan kophaatti hin jiru. Yakka hojjetanii jiru dhugaadha. Yakki baay'ee hojjetame. Hundumtuu namni hunduu isaa wayyaanee jalqabee yeroo dhuma jijjiiramni dhufu 2018 keessa 17 jalqabee bara 2017 yookiin 18 keessa mariin godhamaa ture. Jijjiirran kun hin barbaachisaa miidhaan gahee jira namarraa miidhaa geenyee jirra jedhanii akkan hin dhabe akka gadhiifamu kan ala jiru haa galu hundatu murteesse. Wayyaaneenis murtii kana keessa jirti. Kana keessatti immoo silaa waliigalteedhaan namoonni jiran suni jechuudha. Warri wayyaanis Geetachoo Asaffaa gaafa qabamu waa'eedhaan isaanis tole jedhanii balleessaan qaban hin jennu. Balleessaa qabu isaanii inni Geetachoo Asaffaa haa qabamu jedhanii Geetachoo Asaffaa qofa otoo hin ta'in namoonni kunis walumaan qabu ture. Namoonni nama ajjeesisan baay'ee ture. Kanaafi hundumtuyyuu hanga humna isaa hanga gahee isaa itti gaafatamuu qabaa ture. Yoo dhiifamaan immoo dhiifamni barbaachisaadha. Inni iyyuu mataasaa wal nama falmisiisaa. Nama kamiif dhiistaa nama kamiif hin dhiistuun waan biraati nu falmisiisadha. Erga waan suni raawwate erga dhiifamni suni gaafatame dhiifamni suni qaama biraati otoo hin ta'in hundumaaf ta'uu qabaa ture. Gadduu Andargaachoo nama meeqa ajjeesiseera. Dammaqa Makonnin kaleessa achuma ture. Yeroo dheeraa waan kuni hundi gaafatamu. Hayilamaariyaam Dassaaleeny ija dunuffatee mormaa ture. Nuti nama ajjeesne nuti homaan goone jedhu. Qeerroon 5,000 gaafa wareegamu sanii jechuudha. Kana hunda har'a kan maqaa keenya nu balleessaa jiru namoonni baay'een egaa baay'ee dubbachuun barbaannu Geetuu Wayyeessaa. Geetachoo Raddaa dhiifama gaafachuu qaba jedhee gaafan isa gaafadhu marii tokko irratti marii muraasa wayii irratti jechuudha. Naheet akkamitti akkas jettaa naan jedhe dura. Geetachoo Raddaa Oromooni seexana waan jedheef namni kun akkamitti kana iyyaadata haga ammaa waan kana inni mataa isaatiin engadda walgayii artistoota irratti waan biraa kan odeessaa ture kuni jechuudha. Egaa walumaa galatti dubbiin rakkoon manceen dhufaatiin rakkoo kana hunduma caala tokko saayikooloojiidha lammaffaa diinagdeedha. Diinagdee anatu saamadha ana dura dhaabatteedha. Qarshii jijjiiruu akkaawuntii namaa guutuu cufuun akkaawuntii biizinasii TPLF ti jedhanii waan hunda gochuun suni attamti adeemsa yaalii Amaarri diinagdee kana iliitiin Amaaraa uummata Amaaraa miti iliitiin Amaaraa diinagdee kana of jala galchuudhaaf wayyaanee harka jira jedhanii isa sana ofii isaaniitiin fayyadamuudhaaf godhanidha. Waraanni kunis sanuma. Waraanichi garuu caalaa hammaata. Maaliif sabummaatti jijjiirame amma lafa keenya nurraa fudhatame jedhu lafa raayyaa taappellaa ofirra dhaabachaa jiru walqaa'ii taappellaa ofirra dhaabachaa jiru lafa keenya irratti hin duune jedhanii isaan falmatu. Sana booda egaa gana jijjiira waraana hamaa arguuf deema jechuudha. Namni hedduun du'uuf deema jechuudha. Inni kuni yeroodhaaf inni isa jalqabaate feezii jalqabaate malee isa dhumaa miti. Egaa kuni waan waraana kana keessatti arginee fi waraanni kuni maal akka nutti fakkaatudha. Egaa gara lammaffaatti deemnaa.
gara oduu keenya lammaffaatti deemnaa. Oduun keenya lammaffaa oolmaa Oromiyaati. Oolmaan Oromiyaa maal fakkaataa? Inni dura oolmaan Oromiyaa egaa har'aa waan nama kolfisiisu baasee jira poolisiin federaalaa. Poolisiin federaalaa hayyoota Oromoo afurii ageen himatee jira. Hayyoota Oromoo arfan kuni tokko Profeesar Iskeel Gabbisaati. Lammaffaani Dr. Awwal Alooti. Ittaanee Dr. Tsaggaayee Araarsaa fi Dr. Ittaanaa Haabteeti kan akka himataman jedhani. Namoonni gaafa qeeqanii Abiyyi waan doktar jedhu kana waan jibbuuf yookiin doktarii Oromoo kana waan jibbuuf warri jedhan jiru. Warri kun immoo waan biraas kan kaasan jiru. Jechuun waan Akililuu Haabtewaldii jedhesanii Oromoon akka hin baranne, Oromoon hayyuu akka hin godhanne, Oromoon hayyuu godhatee naani galaanni kun immoo nu fuudhee deema. Kanaaf waan jedhu isaaniis wajjin wal qabsiisanii waan akkasiisan nu yaadachiiseera gochi poolisii federaalaa yookiin egaa walumaa galatti Abiyyi kun jedhanii jiru. Duraan dursee waan nama kofalchiisu Iskeelii fi Dr. Tsaggaayeen Profeesar Iskeel dhiifama. Profeesar Iskeelii fi Dr. Tsaggaayeen yeroo lammaffaa himatamuu isaaniiti. Kuni maaliif akka ta'e nama gaafachiisa. Walumaa galatti yoo laallee jennee namoonni kuni hayyoonni kuni yaada dhiyeessanii yaadni nama hamachiisu. Yaadni tasuma nama namachiisu. Nama himachiises nama qeeksises hin beeku. Akka namtichi Yuunivarsiitii Chicaagoo gaafa hundeessu Academic Freedom irratti maal jedhee maleekaa hin yaadne barsiisurra seexana yaadu yookiin seexana mormuu barsiisuu filadhaa jedhe. Jechuun maaliif yaadni iyyuu mataa isaan addunyaan kan ijaaramtee walitti bu'iinsa yaadaa keessaa. Yaadni tokko dirqama sirriin ta'u. Yaadni tokko gaafa dhiyaatu yaadni gara biraatti dhiyaatu sun yoo kanaan dogoggora jedhe saniin booda dhaqanii yaadni sun caalaa guddatee gabbatee deemu jechuudha. Kanaaf kapitaalizimii Kaarl Maarks caala kan jibbu hin jiru. Kapitaalizimii Kaarl Maarks caala kan cimses hin jiru kan jedhan. Maaliif Maarks walumaa galatti kitaabni isaayyuu Kaarl Maarks hundeen isaa kapitaalizimii criticize godha. Kritikii kapitaalizimiiti. Isarraa bareeti kapitaalizimiin fakkeenyaa fi guyyaa sa'aatii 8 qofa hojjechuu, sa'aatii 40 hojjechuu isa kanafaa sana keessaa fudhateeti. Egaa kana hayyoonni kunis kan dhiyeessan. Hayyoonni kun hin qeequ. Mootummaa Abiy hin qeequ. Mootummaa Abiy kan isa qeeqaniif duraan dursee keessattuu Dr. Awwal Aloo nama inni akka Nobel Prize fudhatu xalayaa barreesseefidha. Hayyoota kana hunduma isaaniiyyuu jalqabarra warra Abiyyi deeggaraa turedha. Warruma wal beeknudha. Baay'een keenya warra deeggaraa turedha. Booddarraa adeemsi Abiyyi waan ittiin toliniif qeequu jalqaban. Qeequu sana akka waan gaariitti fudhatee lakkii kana hin jenne yookiin immoo irraa hin deebine waan sanarraa qeequmsa kanarraa rakkoo itti himan sanarraa baratee lakkana jedhee hin deemne booddarra kunoo hundumaa bileem gochuu fi hundumaa himachuutti deeme. Egaa kuni maal isa fayyada? Waan tokko waan isa fayyadu hin qabu. Namni abbaa kanas jedhuunis hin jiru. Tarii hayyoonni kun gara biyyaa deemuu dhiisu, biyya hanqatu malee wanta biraa wanti isaan irraa harkatus hin jiru. Egaa kana kan jiru gara oduu lammaffaatti dabarraa. Oduun lammaffaa waa'een oolmaa Oromiyaa waan gaarii tokkotu jira. Oromiyaa fi Sumaaleen afaan walii baruudhaa fi walii galanii jiru jedhama. Biiroon barnoota Oromiyaa fi biiroon barnoota Sumaalee wajjin mari'achaa jiru. Afaan Sumaalee Oromiyaa keessatti barsiisuudhaaf, afaan Oromoos Sumaalee keessatti barsiisuudhaaf
kuni akka waan gaariitti kan laalamuu qabu. Maaliif walirraa barachuun afaan danummaa afaan danuu godhachuun gaariidha. Otoo jennu kana dura akka isinitti himne afaan baha Afrikaa ta'uu kan qabu afaan sadiidha. Afrikaa Yuuniyeeniinis kanarratti karoora qabatee ture. Akkuma himaammataatti iyyuu Afrikaa Yuuniyeeniin keessattuu dhimma afaan irratti ijjannoon inni qabu, ilaalchi inni qabu. Baha Afrikaa walitti fiduu fi baha Afrikaa walitti hidhuudhaan baha Afrikaa kana tokko gochuudhaaf kan barbaachisu afaan jalqabaa Suwaahiliidha. Suwaahiliin magaala Oromiyaa mana barumsaa Oromiyaa hedduu keessatti otoo kenname uummata keenya ni gargaara. Suwaahiliin haa baratamu jedheeti kaasee ture kana dura isinitti himin jira waan garaagaraatiin. Ittaanee Suwaahilii ittaanee afaan Sumaaleeti. Suwaahiliin afaan biyya 10tti dubbatamu waan ta'eef biyya Keeniyaa deemtan, Taanzaaniyaa deemtan, Yugaandaa deemtan, even Rwanda hanga South Africa deemtan namni Suwaahilii dubbatu salphumatti walii galuu danda'a. Inni lammaffaan afaan Sumaaleeti. Afaan Sumaalee biyya 5tti dubbatamaa. Itoophiyaa keessatti dubbatamaa, Jibuutitti dubbatamaa, Keeniyaa keessatti dubbatamaa, Somaaliyaatti dubbatamaa. Somaaleen iyyuu gargar cicciirti. Aaxinnaatu malee Yugaandaa keessatti dubbatamaa, Yamanii keessatti dubbatamaa. Garuu Yamanii fi Yugaandaa keessa kan jiranii warra gurguddaadha warra jedhamanii miti. Kanaaf inni kunis egaa baay'ee afaan baratamuu qabudha. Ittaanee afaan Oromooti kan qabame Afrikaa Yuuniyeeniin akka guddatuu fi uummata Afrikaa baha Afrikaa kana akka walitti hidhu kan kaa'e afaan Oromooti. Afaan Oromoo Itoophiyaa keessatti dubbatamaa, Keeniyaa keessatti dubbatamaa, Somaaliyaa keessattis hamma tokko dubbatamaa. Iddoo Taanzaaniyaa keessas hamma tokko jiru jedhanii garuu hamma tokko warri jiran jiru. Naannoo Arushaa sana Oromoon muraasni jiran jiru. Kanaaf afaan Oromoo haa baratamu jedhanii kan murteessanii. Kanaaf muuviin kun yookiin murtiin kun waan gaarii nutti fakkaata. Cimee itti adeemu jennaa garuu kan maan oduu isin dhageessisna. Oduun biraa dheengaddaa Ambootti barsiisaa tokko ajjeesanii ture. Barsiisaa Galaanaa Imaanaa jedhama. Galaanaa Imaanaa dhaloota naannoo Finfinneeti. Barsiisaa Galaanaa Imaanaa kana har'aa qophiin boo'ichaa sirni boo'ichaa fi awwaalchaa godhameefiira. Galaanaa reeffisaa hin argamne mana hidhaatii baasanii ajjeesanii jiru. Haa ta'u garuu uummanni Finfinnee bahee goota keenya hin awwaalannaa sirna awwaalchaa goonaaf jedhanii bahanii goota isaanii kana bu'anii akka seenjeessanitti hin haftu jedhanii jiru. Egaa kun waan gaariidha. Gama biraatiin abukaatoo tokko akka hidhanii dhageenye. Abukaatoon kun obbo Fayyisoo jedhama. Obbo Fayyisoo Kadiiroo Nageessoo jedhama. Jiraataa magaalaa Adaamaati. Jiraataa magaalaa Adaamaa ta'ee achi mootummaa qeequudhaan beekama. Feesbuukii isaa irrattis waa'ee yaada mootummaa qeequu baay'inaan barreessa. Kanaaf abukaatoo Fayyisoo hidhanii jedhameera. Abukaatoon kun Adaamaa ganda duwwaa 18tti hidhamee jira jedhama. Waan akkasii kana namoonni waan barreessaniif hidhuun yakka. Warrumti hidhan suni hidhamuu qabu ture silaayi. Maaliif namni mirga yaada ofii ibsachuu guutumatti qaba. Guutuudha kana. Namaa miti kan namaa kennu. Mootummaan poolisii dhumti kana hidhu suni duraan dursee sammuu isaatu hidhamaadha malee poolisiin gaafa leenji'u mirga namaa jedhamee kan leenji'u keessaa tokko kanaadha. Namni waan yaadeen hidhamuu qabu. Namni waan barreesseen hidhamuu qabu. Namni waan jedheen waan dubbateen hidhamuu qabu. Maaliif mirga sun nama ta'ee gaafa dhalatu sana wajjiniin dhalate. Mootummaan kana hin eegafi. Qaamni wayii yoo dhufee waan kana godhe mootummaan dhaabbatee eenyutu nama kana mirga nama kanaatti bu'e jedheeti warra mirga sanatti bu'e. Poolisii haa ta'u eenyu haa ta'u ittisaa fi malee
ofii isaatii kan poolisiin mootummaa tokko nama kana akkasiif jedhee Facebook irratti kana barreessite kanaaf hidhamuu qabda jedhee hidhuu hin qabu. Egaa nama kana yoo dhaga'anii immediately gadhiisuu qabu. Yoo yakka biraa qabaate yakka biraati sun yakka biraatiin gaafachuun jira. Garuu namni waan barreesseef waan dubbateef tasuma qabamuu hin qabu. Kuni deddeebi'ee dhufaa jira. Egaa erga kana jenneen booda gara oduu keenya sadaffaatti deemna. Oduun keenya sadaffaa waan araara kanarratti baay'een wanti dubbatame hin jiru. Lafa jala jira. Warri kana dura dubbachaa turanis amma hin dubbanne. Haa ta'u garuu European Union fi mootummaan United States wajjin dubbatanii jiru jedhama. Yoo Maqalee keessatti gochi hamaan yookiin dhiittaan mirga namaa siviiliyaaniin hin miidhamu yoo ta'e akkam goonaa jedhanii wajjin dubbatanii jiru jedhama. Egaa Ingiliziin yaada dhiyeessite kaleessa paarlaamaan waan jedhe namoonni paarlaamaa sun achi keessa jiranii waan jedhanii kaasnee jirra, waan dubbatan kaasnee isin dhageessisnee jirra. Consider goona even military intervention karaa militariitiin keessa gallee mootummaa Abiy dhaabsisuu qabnaa jedhanii gara tokko namoonni kana dhaga'anii Abiyyi kan lakkii nattaafu waraanni kun xumurame kan jedheeyyuu kan cinqamee waraanni xumurame jedheeyyuu kanaafi warri Tigraayis immoo taankii isaanii meeshaa gurguddaa isaanii qabatanii kan ba'anii kanaafi yoo sana ta'uu baate international community'n keessa galaa jedhaniiti intervene godha. Ingiliziinis yookiin neetoonis keessa galuu danda'a jechuudhaani. Egaa wanti kun fuuldurattis waan oolu hin fakkaatu. Waraanichi ammatti waan dhaabatu waan hin fakkaannee fi international community'n boruu siftaanis wanti isaan kaasan jira. Ammas araaruma kan isaan jedhanii araara sanaaf immoo carraan umee jira yookiin carraan hin jiru jechaaru. Maaliif erga warri kun aangorraa bu'aniin booda yookiin Maqaleedhaa bu'anii dizoorn erga godheen booda legitimacy isaanii dhabaniiru jedhamee yaadama. Akka itti hiikamu garagara isaan agammaa legitimateedha nuti jedhu seera qabeessa jedhu. Kanaafiyyuu seera qabeessa yoo ta'anii wajjiniin dubbachuun ni danda'ama. Yoo seera qabeessa ta'uu baatanii wajjin dubbachuun hin danda'amu. Araarri waan jedhamu hin danda'amu. Kanaaf waan international community'n jedhu boruuf iftaan laallaa. Haa ta'u malee duula dippiloomaasii eegalanii jiru isaanii. Ammas karaa dippiloomaasii kana gahaa hin hojjannee jedhanii hanga barbaadamu hin hojjannee keessattuu isaan kan komachaa jiranii intala Abiyyi san bileen siyyum jedhamtu sana gaafa afaan Ingiliziitiin himtu compromise goote waan himtuu fi ummanni addunyaa dhugaa keenya nu baruu hin dandeenye. Ummanni addunyaa dhugaa keenya waan nu baruu hin danda'iniif dhugaa keenya haala gaariin ibsachuudhaa fi duula dippiloomaasii jalqabnaa jedhanii duula dippiloomaasii kana boruu jalqabee eegaluudhaa fi kan deemaa jiranii. Karaa kanaanii duula dippiloomaasii geggeessuudhaan international community'n hagam isaan dhaga'ee hagam murtii isaan barbaadan murtii keessattuu abbuttiin barbaadu sana dabarsaafin gaafii guddaadha. Bullee ilaalla hundaafuu waan dhufaa jiru. Egaa oduun keenya kanuma waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa. Yeroo hundaa filannoon keessan simbirtuu miidiyaa haa ta'u. Simbirtuu miidiyaan sa'aa kanatti oduu garagaraa qabatee yeroo hundumaa oduu garagaraatiin dhiyaata. Simbirtuu miidiyaa ispoonsara kan godhu African Light Book and Coffee Shopidha. African Light Book and Coffee Shopii kunooti websaayitiin isaa www.africanlightbookandcoffeeshop.com. Egaa kottaa buna keenyas kitaaba keenyas dhandhamaa
nu gargaara, nutis isin gargaarra, wajjiniin dhaabannaa, wajjiniin waltaanaa kiliik godhaa, kunoo ilaalaa, waan kiliik gootanii yoo kiliik gootanii nu bira hin dhufaa hin arginaa. Kiliik gochuun keessan iyyuu mataa isaatiin nuuf waan guddaa tokkodha, waan qabnu nu ilaaluun keessan waan guddaa tokkodha. Yoommoo nurraa bittan caalaa gammannaa, nutis haamilee argannee oduu garagaraa iddoo garagaraati odeeffannoo garagaraa funaannee isiniin geenya. Egaa kanarraa kanuma warri ooltan nagaan oolaa, warri bultan nagaan bulaa. Hayyee nagaatti.